barsiiftanii Eertiraanis barsiiftee eenyu barsiiftee balaan amma Suudiin ubbuuteetu maaliin dhufte jedhan waan biraati. Dhugaa wallaahi. Waan biraati. Farshoo barsiiftan, qunnamtii saalaa barsiiftan, ilmaan isaanii haraan barsiiftan, baabaa haraan barsiiftan. Meeqaatu ajjeefame lubbuun ishee isa jirtii dubartii teenya tan beeyin. Maadaamiin qabdee waa meeqa irra qabdee. Garanaalee waan jiru takka malee rabbiin waan hin jirre waan hin dhageen waan hin argin ragaatti annamni waan natti himeef waan san qorodhu malee dhufee hin ta'u takka anaa kijibaa ta'a rabbi biratti illee badina ta'a takka hawaasa biratti illee ani waan hin beeku waan irra qabsuu tan yeroo hedduun dhaqe niin harka qoradhee dhagee taariiba isin jettan kanaas deemeetiin ilaale jiran taariiba jettan kana namni rakkatu kana waan namni keenya eenyuu fi eenyuutu yamanii faana duwwal irra dalagu dubartiin teenya mana hospitaalaatti doktora bira dheenee gartee qorannee ambaasara hojii qorannee nama dhukkuba meeqaan HIV dhaan dubartii teenya taqabamte hunda galmee na bira jirti wallahi na bira jirti rabbiin narra ga'a suuraa isaaniitii hojii na bira jirti dhukkubaan saaxilamte soo kun hundi garuu gaafii tokko eega dhukkubaan akkanatti saaxilame gaafii takka bichadhumaa osoo fakkeenyaaf namni tokko dhukkubaan saaxilame yoo jenne nama san osoo beekan nama waliin wayita jiraatu akkamitti ree fakkeenyaaf osoo waan kana ol baasanillee hin ta'u garuu akkamitti ree osuma argan callisuun illee taati. Firraa qoradhaa jechuun tan amma jechuun meeshaan amma dhuftee miti lubbuu jettanii deeman qoradhaa dhiiga keessan wallaala. Dhageessan uummata kiyya argitanii. Ani tan isin jaa malee an nama baay'ee jira kan wallaahi waa meeqaan saaxilama jiran. Tani kaan qabne hedduu jira jaartii ni kaan namaa qabdu taniin beekun jaarsa lammaffaa qabdu jaarsa biraati irratti heerumte. Isa gartee jaartii namaa fuudhe hedduun beek. Isii ulfa gubbaan heerumte hedduun beek. Isii sagaggaalummaa daleedee gubbaan ni kaa godhette hedduun beek. Isii kiristaanatti heerumte hedduun beek. Hedduu jiran. Osoo garaa jiru ni kaan hin godhamu. Abaddan ilaa qiyaamessa ulfi garaa jiru hin godhamtu. Jaartiiti yeroon arra gallakkise baatii sadii booda malee namni takka ni kaa godhachuu hin danda'u. Laguun sadii dhiini sadiitti dhufu. Deebitee jaarsi irraa du'ees yoo irraa du'ees baatii afurii fi guyyaa 10 booda malee ni kaa godhachuu namallee dubbisuu hin dandeessu. Jaarsi eenyu jettanii dubartii gartee maal jettanii dubartii ulfa qabdu hanqa ulfa san garaa keessuun ni kaan hin godhamu. Dubartii kiristaanaa ni kaan hin dhamu. Jara sagaggaalummaa lubbuu jee warra ijaazaa wal buuse ni kaan walitti hin dhamu. Ni dhamu jiran. Warri waan akkanaa kana keessa jirtan osoo jaartiin nama ni kaan irra jiru ni kaa hidhatte amata meeqa waliin jiraatus ilmoo diqaala ilmoon teetimi ilmoon achiraa dhuftu ilmoo teetimi ni kaallee godhuu hin dandeessu. Jaartii ni kaa namaa qabu takka fuudhee yoo ilmoon irra argamte beekee achi booda ani rabbi itti nan gaafatu ilmoon san tiyyaa miti ani ni kaa godhuu hin danda'u ilmoon intala dubraa yoo taate qaadii mana murtiitiin ni kaa godha malee namni godhuu danda'u hin jiru. Dubartiin ulfarraa ni kaa hin dhabdu akkanaa kana keessa jira hedduudha jira keenya hedduu namni waan qoratu bara firra. Nikaa firraan buus deem firraa buus jedhan nikaa faaksiidhaan akkanuma firraa buusan isa kan si godhadhaa jiru jiru nikaa namni nama godhammaas abbaa keeti tokkoffaa abbaa keeti malee namni fadhe addunyaa tarraa mootiin fadhe si godhuu hin danda'a abbaa kee malee yoo abbaan kee hayyama naa godhee abu muwaaz intalatii abaluu binti abaluuti nikaa godhe yennu saadaami nikaa godhe ajaja nakkanne farramee nikaa godhuu hin danda'a osoo abbaan kee jiru hin godhu obboleessi kee osoo abbaan kee jiru godhuu hin danda'u akaakoon kee osoo jiru obboleessi hin godhu. Gaafii takka gabaabseetum yoo amma kan shamaraa maatiin dhagahu malee hin ta'u jedhan ka dhiiraa ammootiyyuu yoo maatiin illee hin dhagahin dirqama qabsan isa jechuun bultuma isaatii fuudhee waan inni qabaafee ragaa godha jechuun namni kun fuudhee booda gartee itti gaafatamummaa hedduudha jira hin fuune jechuu hin fuune ilmi keenya hin fuune akka namni jenne wachuun wal quba qabaachuu gamana raayis ragaan jiraachuu qaba tanuma bultii namaa tolchuuf malee inni rakkoo qaba inni osoo maatiin inni atakka maal inni abbaa fuudhu isaa waa fudhatu. Warri dhodhoo keessatti birri inni kana godha sheekaa bolo kananii deemanii kana godhan hin jirtu hin godhamu hin jiru ni kummaan akkasii. Isii dirqama maatiin isii beekuu qaba jechuudha. Dirqama abbaan isii obboleessi akaakoon isii adeerri isii eessumni kanneen dirqama yoo namni gartee yoo ijoollee kiristaanaa qofa qaadiin takka namni sirraaman irratti islaamooti isii nikaa godhuu dandeenya malee achi intala islaamaa abbaan isii firri isii islaamaa abbaan nikaa godha abbaa booda akaakoodha achi booda obboleessa garaa takkaati achi booda obboleessa garaa kaaniiti. Akkanatti gamana deema malee osoo abbaan jiru akaakoon hin godhu osoo akaakoon jiru eenyuun hin godhu hayyama isaaniitiin achirraa argachuu qaba awoo biyya biran jiru biyya suudii jirta ati obboleettii ta'e godhi abbaan siin jechuu malee obboleessa kiyyaan na hidhe maadeera kiyya tokko bar sheeka akkanaan na hidhe sheeka akkasii na hidhe wangeela seetanii buluqidaanee fi maarree jaantana egaa jiran bar islaamummaa keessa hin jirru bar fuudhatti islaamummaan hordofu salaatatti islaamummaa keessa hin jirru. Talaaka gallakkisu fuudhu akka itti jaalatu malee akka itti kun beeku bar jaartii hin beeku wallaahi hin beeku akka itti kan jaartii
yeroo tamii kanii haala akkamitti kanii yoo hiikuu dandeenye maal raga waan ragaan jira maal jaanii ni kanii jecha maal yoon jee hiikamti koomenti maal jee ni hiikamte hin beeku bar hin beeku lubbuu jechuu malee hin beeku. Ruuhii malee. Ruuhii waruu minu. Awo mata dhiiraa nu argina. Awo biyya arabaatu waa hedduu nu barsiifte. Guyyaa meeqa illee fuuduu danda'a. Jaartii yoo eegamu amma jaartii yoo qabaatte. Sheega waan jechuu barbaade. Awo isinmoo. Walla gorsi keessan hedduu bareeda hedduu galatooma. Waan balleessine nutti mudaa. yeroo tokko ma guyyaa tokko sa'a takka illee maan taane gorsa akka namaa nuun kennin. Hin dhufna akkasii mana nuu banaa hin dhufna sagantaa godhanne fuudhaaf jaalala jechuun fuudhaaf mata dure godhanna amma mata dure hin qabnu bar bayyaa'inatu goone morka isa laayinne mata fuudhaan akkamiin intala takka laallatanii dubrummaan barbaachistuudhaayi intala tan akkamiin laallachuu dandeenyi maalirraa laallachuu dandeenya qaamasii kanarraa maaliin jechuu dandeenya maalirraa arguu qabaa akkamii intalti tun gaafa mana fide yoo waan san hin qabaanne akkamiin godhaa akkamittiin deebisa akkamiin waa hedduu jira keenya. Waa baay'ee barachuu feena numarti kennaa waa baay'ee. Qophaa qalamaa fi daftara qopheeffadha. Fale akkanuma fira iyyuun bu'aan qabu. Gaafa boqonnaa qabu mana isinii banaa inshaAllah. Abshir. Ara mustahil. Saaddama akkana godhi guyyaa tokko guyyaa boqonnaa isaa. Gaafii qabdan fireedha waan amantii rasuuta jennee tabeen walii godha bashannanaa kana mata tokko miine gama kana qaama dubartiitis miine qaama dhiiraati gama miine jidduu niitiraalii jidduu teenye hunda waan amantiin teenye dhugaa walitti himna kallattii. Wallaahi baay'ee akkanatti rabbi kalaa. Tani kaan qabne hedduu irra barnoota ta'a tani kaan qabne waan kana hin barattiif jecha akkasiisaan akkanatti ni kaan godhadhe hin jiru haaromfachuu qabdi intalti yoo irra kan dhageessu taate yoo nikaa osoo faksiin godhin qaadiin irraan buusin takka abbaan si irraan buusin takka abbaa manaa irraan nikin osoo ulfa qabdu osoo gartee waan kana jettu kana hunda ulaagaa kana jala jira deemtee galgala kan nikaa hidhachuu qabdi arrarraa sagalee kana dhageessee waliin rafuu qunnamti saalaa godhuu hin dandeessu. Ittuun tolu bara waan tokko yoo dhagayan amma akkanatti walii himuun bareeda Arafaat gaafii ho'i qaban fakkaate Arafaat itti bukeenu akkuma gaafii qabate hanqam takka booda gadee. Namni tokko jaartii isaatiin miira keessa seenee haa ta'u aarees hiike jedheeni akkuma dura jettan hiike jedhama. Deebisee fuudhuuf yeroo agamii isa barbaachisamoo yoo baatiin sadii fuudhuu danda'a. yoo amma jaartiiti yaalkan kana ta'umatti aaratti dallantu siike ati jaartiiti yaam siike bo akka feete haadha yoo namni kana ati haadhati jarra boos yoo jirra foo yoo namni sanni kijibe haadhataatu in ummahatu min lallahi waladnum ati haadhati ati obbaleetiti in kijibe kun in taatu obbaleetii si jaartiin kijiba kuni kaffaaraa waan baasuu qaba dura ammoo jecha akkasii yoo kan injiin taate siikeeti yoo jeen yoo isiin baatii sadeen kan dabarretti laguun sadii daraaraan heeydiin dhiinii osoo ittiin dhufne dafee achi keessa deefatu torbaan lamatti torbaan sadiitti baatii dafee kana dura yoo baatiin sadii achi kutte expire taate feetu nikaa haaraa waan feetu maharii feetu gabbara haaraa waan akka gaafa duraan fuutee sanitti fuudhuu qabdu yookaan baatii sadeen kana keessatti sooriyaa sideeffadhee tun takka hojiin argamsiisu fiddeetuma algaa irratti taaftaaf godhu sinigalaa miti. Nikaan barbaachisu amma fakkeenyaaf har'a hiikee jedheeni boru deebisuun rakkoon qabu. Barbaachisu yaa boru ganama jechuu dandeessan boru ittaan jechuu dandeessan. Hojuma san raawwatta qabdeetu mana keessatti. Yoo tafagoo jirtu jiraate yoo tasbira hin jiraanne taate yoo biyya Suudii biyya Itoophiyaa jiraate dhiifa lubbuuti dhiifama sideeffadhe hanqasuma jechuma san. Tamana keessa you have to show the action nige jedhe gurraachinu. Hillus ni. Ilu yaada keetti fifu ilu. Yaanni kiyya wannan jedhu amma anu waan gaarii taanaan silaa yoo naga mana banadhee zamoona kana dabbaa ofiillee ofiiluu dhabu qeerroon mul'isa mana kiyyatti. Yaada guyyaa dhiyoo godha keessa. Wallahi jechuun ofii barbaadee osoo hin taane ani xiqqaa qabu akkanumaan taphaaf goona beektaa wanni taphaan goonu suni nama dogoggorsiisa yookiin namni miira keessa galuu danda'a yookiin dhiira dubartoota bira hin jirre fa'aa ka bakka dalagaa jiru jira dhiirota dogoggorsiisuu danda'a fakkeenyaaf amma qaama bareeda fidda tiktook irratti as garagalchee hootte namni ilmi namaa ima dogoggora miira gara haa jaartii qabu kan waaw jara homa barannaa jechuu akka yoo yaa waan akkanaa kana yeroo tokko ingoona torbaanitti guyyaa lamatti guyyaa sadiitti gorsitan gorsa rasuulaan alayhi salaam gor jaaranii akkana waa jechuun kuna soda way biilti nama keessa taabee taa qalbii tana cufamte suuta namni imaana biilt qabeenya guyyuma tokko itu jaaranii guyyaarraa waa dalagachaa umrii dunis akkana dabalachaa suuta deemna safuus kabaj waa meeqa warraa baran barra haa ingoona dubartii yoo dhuftee rahaa waliin goona hin dhoorkinu rahaan numa jirti bas jirana wal bashannansiisu gammadu wal seesisu wal kofalchiisu daanguma rabbii kana baawundarii wasana kana tiifachuu isin galtee ingoon akka jaartii namaas kabaja itti goone jaartii namaa tabeeynu dhabamsiisu asirraa jaarsasiisu jira haa gootu waan waliin nu fida
san wajjin asharaktu gartee malee waan gartee miira jaalalaatiif gartee waan kana keessa gasseenuun qooda isin hin qabdu teessee abbaa mana siitoo hojjetaaf taphachetti ganda san. Maaliifuu amma namni karaa itti wal baratu yookaan namni suni mana dalagaa fa'a jirti ta'a asiinis yookaan innis yoo asirratti fakkeenyaaf itti wal barsiifne osoo karaa seeran cabsineen ta'e wal barsiisuun keerii nafas. Laalaa waan tokko jechuun namni wal baratee waliif yoo jarri san dhugaadhaan wal fudhataan ilaa hanqeessaan taphata addunyaarra jiraatu sawaabaa sii deematu. Okay, bareeda. Sawaabaa sii deematu. Har'arraa Muhammadoo fi dhuga barbaanna jedhan dhuga barbaanna fuuta dhuga Muhammadoo kanaa miti qabeenya isaatis beekee dandeettii isaatis beekee isaanis wal beekanii islaama ta'anii kaanis amantii biraas qabaannaan waluma fidu jechuun gartee safuu akkasitti yoo kan waliin deemtaa jiran nageetti asirra jira tokkummaan teenya akkas jechuudha tana yoo jaaran bultii yoo jaaramte community jaaramnaan biyyi jaaramte bara akkana deema namni gartee qabeenyi isaa baraka godhata bakka hundatti leenca isaa gadi naaru ilmoo isaatiif fuuldura isaa waa qabata nama rakkate qofaaf waa kanneen choggoos nama kalee dhukkubdu tiruun dhukkubdu eenyu harka qalleeyyiirra fuulleeffana malee geemni kunis suutan duraa xiqqaata. Tapha biraatiitu gatee waan biraatti deemnee jechuun gammachuu adda addaa geema malees taphachuu dandeenye tokkummaa akkasii waa leellisan malee amma namni manuma ofiititti geema namuutu maamila addaa godhatee kuni xiyya illuurra wal fixu jiran kuni xiyya jira meeqa wal lolu jira baniin arga arranatti hin dhufne arra sadaqaanatti hin kannine ana gartee leenca xiqqoon akkanne ana adurreen akkanne ana ilillin akkanne akkana jechaa oolan guyyaa guutuu se kana hoo qiyaamaa si buuste jechuudha saniif. Rabbi siniif alaafisu. Jamara garii kun akkanatti hin bookkisaa inni illee irraa dadhabne. Xiyya jetti abbaa mana xiyyaati jetti taana xiyya ganda xiyya kun anaaf akkas ana guyyaa kiyyatti dhufne ana sheernaaf hin goone geema xiyya akkana qiyaamaa geemni taphatee tum silaa dhufe hanqa harkatu harkate hojii abar sin dhiisanatillee kakanne kana hin naftootis. Baanki masjida meeqa dhufanii sheebba masjida himachuu jiran warri tiraakoo fixatee birri osoo namachu maquma kana leencumora oolaa jaartiin eegaa olti jaartiin boo'uu jirti masjida teessee. Ana dana basa. Warra diaspora kuni mallaqa fixate kama dhuga hin qabu bar shaytaana nama bichisiisa bar giiftii. Tara kuma kana ariyaa wala fixee bar. Loodi tokko fuudhee miti fideetuma jaruma kanatti gatarga. Wallahi shaytaana qabate. Bara shaytaana. Wallahi sumuni kan jeeni kadhadhee mucaa takka ta'e janqabne waggaa 8 baadiyyaati kun kadhannee fi halkame wallahi ilarra nama doolaara 120 kan numare takka warra gartee waa kan argin. Nama takka numa qaban. Ganda gartee makkii dhaqanii miliyoona meeqa gallakkisan ganda mubaarak geema meeqa murak ganda aslii dhayxanii meeqa ganda asuu yettanii meeqa ganda dhiir aboo hundi biyya arabaa geema taphachumatti hin jiru anumaa fi eenyu hafe malee anaaf illoo nama hin taphanna dhiiroo adurree illee nu kannan. Iluu nama. Osoo nu taphanne amma namni nuu kennu hin jiru sheeka. Ililluma sanu taap osoo taap godhaa jirutti isaan nurra dhumanti boo ispiichaalee diinuu. Saddamni mafaati yaa oola eebanne oromoo. Kudha afur. Kudha Saddam warra osoo mooy warra hirtee 00 bee tokko fidee koomlaan na fite. Waan manaa qabdan bishaan natti hirmadda distii natti hirmadda booda sanaa dhufaa bara. Waan goote viidiyoo kan argee beeyta sheek. Yoo geemii taphatan sheeka laal waa akkasii fi hin taphanne illee garuu. Sheeka natti hirmadhu qeensii natti hirmadhu. Jecha gaa'es yoo keessatti hin daballee hin ta'u geemiin. Gaa'es. Gaa'es hariyaaf taap jechuu qabda. Push. Tanii wala teettanii laata. Push. Tap. Eeggataan achi teessee. Innaa kennu maalleen. Hin toltu warri dubartiidha. Namni akkana taa'ee geema bakka bara alam wancaan addunyaatu akka akkasitti dhaadheeffamne jira keenya Itoophiyaa irraa namni biyya bakka bu'ee taphatu fakkaatanii bara. Geema jechuun meeshaan geema jechuun kan beeknu boksii, kubbaa miilaa, kubbaa harkaa, voolibool, waan bishaan daaku. Kanaaf geema jechuun kun jara keenya geema qabaa eenyu hojjetu jaan kubbaa maaliin jedhe dursa. Ani eenyuun bakka buutanii taphattan jedhaan darbii godha. Kaafaa bakka bu'u immoo badhaadhina. Baandiraan duuba teetti. Bartanaatu kan isaaniiti hanqanaan argadhee chaayinaan hanqanarraa nyaattee hanqara akkadha guje hayi akkasii ta duraan sadaqaa jettee uummata kana arrabsitu as eenyu gabayaa arrabaan uummata mucuucuttee naadhaadhee isaa rabbi sodaadha yaa lammii obboleen islaamaa yaa saba yaa ilmaan shanan gibe yaa afran qalloo shanan eenyu si komandoo itti barteessee ma nama arrabsuun duraan sadaqaa ilmaan kadhattu jette. Gaafa ofii taphattu. Gaafa ofii taphattu kannattu taphattu miti. Bara kana wallahi ati namumatti hinje'in waa boru sitti as baati wayirraa isin gorseetiin waa isin dhorkee waan sana ofii guyyaa dalaguu dhufa guyyaa san viidiyoon keessa gayyaati akka guyyaa qiyaamaa osoo qiyaamaa dura bar waamee kan nu gayyaa jira jedhana ka jaartiin qabu jo jaartiin asitti dhufti ka ilmoon qabu jo lamaa sadii taatee kun asitti dhufti tanneeroo nuti ilmaan asii dilaa hojjetti dhufti saniif
kana wallahu a'la wa a'lam. sheeka kana ajaa'ibsiise maan ni beeytanii amma yeroo laayifii seenu anka faranjiin dhufte geemii na wajjin taphachuuf deemtu na ajaa'ibsi faranjii qofan na dhufa maal godha ameerikaa dhufi darree yoo ofii dhufaniin wajjin taphata jira afrikaa naa gaafattullee araba faranjiin maage in ari'aanii seensise dalagaan qabdanii qooyin birrii qabna bakka richiidhaan wajjin taphate yoo kan keessa jara na dhufaa yoona booda oromoon yaatee miskiina walgalti deemte kenna la shiire qaba akkuma ilu nama jedhe waan akka ummata sooriyaa ta'e wala araba kunniini wala mal xiqqoo magasseennan amma osoo waan kophaa taaraadhe yoo xiqqaatte geemiin 50 ni ergama daqiiqaa kun biyya rakkatee dhaawamtee addunyaan baxabbaxee miskiin ilmaanii hojii mana sharaa kaampii jirtu beeyta tuni warra rabbiilleen gargaara jedhuna qalbiin wal mu'allaqat warra itti rarraatu sadaquma miskiin nyaata wayita jaman sumuni ati kannitu wallahi rabbi si goote annet meetu ni maal si goote guyyaa singala achira galatooma alamiti yetteetuma achi booda sirbirra kaayyatti wali maasiyaa caffarti basa buli kennatun imma rabbi taalaafisu mataa goggogaa tokko filte mana anin banaa gaaf tokko iluun hin banaa bana akkas godha ni gaama po dabaladha waan ajaa'iba shamarri bishaan namaa kan tulen mana saadam dhufne afaan nu goggoge maal goona wauna an kafattani na tsawi ana warga arafat gaafad mee bishaan tokko ol darba yin maali bishaan aannan mana obaasan san ol darba aannan leecha isin jenne hadis akkana himne leencuma tokko isi kannan yoo guys push goda sheeka keenya jabeessa push goda guys taataamiinu kuma 80 jala jirti waan qabdan arafat gaafadhu osoo si jalaan deemin arafat dubbo okay anga gaafi miti waanuma yaada hoyi daqiiqaa takka jalqaba saadamii keenya Getaachoo Asaffaa waan kana ati goote kan natti toleera itti fufii namuu akkasin agarre nama mul'ate baay'eetu na dhoysaa jedhe ka dhokate immoo namni haga du'aa itti godhutti yaa rabbi na agarsiise ka jedhu jira kanaaf ati jawaadhu yeroo tokko maal jedhan gisee qaallitti turu warra Getaachoo Asaffaa biraa qabamee achi dhufee ture Getaachoo Asaffaa osoo itti dhufe ennufa beekaa jedhan osoma isittuu dhufe namni kun Getaachoo Asaffaati jettee ati qabuu yookaan immoo qabsiisuu yookiin tarkaanfii itti fudhachuu dandeetta jedhanii ol gaafatanii oli qoosaa turanii jawaadhu waan gaariidha namni waan akka qoosaatti alaalu malee waan baay'ee irraa barata nama qalbii ilaale irraa namni qalbii ilaale waan bareeda waan inteleejensii kana sirriitti yoo dubbifte waan baay'ee irraa argatta inni biraa waan jechuu barbaade dhugaa dubbachuuf sa'a dheeraa tiktookii irra taa'een beeku anadha garuu seerumaan taa'een dhageeffadhee waan baay'eellee irraa baradhe jechuun namni keenya waan bakka waa fakkeenyaaf yoo xiqqaate dhiirallee haa ta'u dubartiillee haa ta'u waan bareeda wayii adda sheekarraa barannee jedhee abdadha nama keenya immoo bakka akkanaatti baay'inaan hin agartu nama keenya bakka inni oolu san irraa komannee biraalituurra namni keenya akkasiiti jennee dagannee dhiisuurra akka namni gara mana gaariitti dhufu akka namni dhufee waa wayii wal barsiisu akka namni dhufee waa wayii walirraa baratu dhiibbaan nu goonu yoo guddaa ta'e namoota hawannee gara keenyatti as harkisuun ni danda'ama. Kanaaf manni akkanaa babal'atee yaada gaarii barnoota gaarii beekumsa waliigalaa haa ta'uu beekumsa amantii haa ta'uu gorsa gaggaarii akkanaa kana yoo dhiyaate namni warra achi oolu san keessaa nama hedduu garanatti as harkisuun ni danda'ama jedhee amana. Kanaaf namoota sanniin garanatti harkisuuf immoo namoonni jajjabni haga tokko filoora bareeda qaban dhageettii bareeda qaban wal ijaaranii wal beekanii fakkeenyaaf sagantama gootee hadha mana iluutti bor mana saadamitti iftaan mana abumuwaazitti jettee yoo ate sagantaa goote warra sanirraa nama garana harkisaa dhufuun ni danda'ama. Kanaaf namoota sanniin gara qajeelummaatti gara rabbi wallaalummaarraa garana harkisuun ga'ee kennedha yaada. Inni biraa namoota baay'ee waan jiranii fi akkuma beekamu yeroo baay'ee nuti gargaarsa namoomaa irratti hojjetaa turre. Torbaan darbeellee aga tokko gargaarsa tokko olii qabaa turre. Sandee dhufu kana ammoo mana Mubaarak Musammaatti akka Itoophiyaatti sa'a 3 booda ijoollee haadha abbaan qabne
kaniin sababa haadha abbaa dhabaniif sababa maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'eef barachuu dadhaban bara darbee nuti barattoota 301 barsiisaa turre baranallee hanga dandeenye meeshaalee barnootaa waan akka daftaraa waan akka qalamaa kanneen binnee barsiisuu waan barbaanneef kaleessa galgala mana mubaarak turre mana mubaarak sandee sa'aatii 3 akka Itoophiyaatti sagantaa qabanne namni rabbi isinii laaffise nama tokko tokko illee ta'u dhufanii akka nu barsiisan waamicha gochuu barbaade waanuma gabaabduu takka yoo jedhe yoo seen nuti irra caalaan anallee dabalatee ilmaan qotee bulaatii baadiyyaatti dhalannee guddannee baadiyyaa nuti keessatti dhalannee guddanne san keessatti yeroo barannu yoo of yaadanne nama meeqatu obboleewwan yuunifoormii tokko ganama ittiin baratee tokko balbala irratti eegee olirraa jijjiiraa galgala ittiin barataa ture. Nama meeqatu qalama tokko ganama ittiin seenee karra irratti olirraa fuudhanii ittiin barataa turanii. Ijoollee haadha abbaan qabne meeqatu barnoota dhabee akkuma kenna osoo barachuu danda'u barnoota dhabee hafee. Hiyyeessi tokko ka ijoollee 5 qabu jira ijoollee 5 kana barsiisuu dadhabee ijoolleen sun osoo hin baratin ka ergama namaa ta'an baay'eetu jira. Namni kenna wanni amma akkanatti waan bakka faayidaa hin qabne isaan oolchu. Mana faayidaa inni takkan arganne isaan geessu. Maan naan jedhaniin hafee waan barbaade hunda godhaa oolu. An akka kiyyatti beekumsa gahaa dhabuu irraa kan maddee jedhee alaala. Biyya namaa keessa yoo deemte namni kenna baratee dokumentii harka qabatee ka biyyaa bahe nama parsantii 10 hin caala yookaan 20 hin caala. Parsantiin 80 parsantiin 70 kun karaa Liibiyaatiin badee kun karaa Sumaaleetiin badee biyya Arabaa kanatti namni kenna maal dalaga kun mana Arabaa qulqulleessaa kun dhakaa baataa kun re'ee tiisaa kun gaala tiisaa kun shintibeetii namaa dhiqaa kun riyaalitii lafa jiru jechuudha. Nama biraa olaaltoo baratee dokumentii harka qabatee kun narsii kun injinara daandii ijaaraa kun gamoo ijaaraa namni kenna ammoo dhakaa itti ol kenna ogeessaan baasanitti. Mee warri biyya Arabaa kana jiran yookaan immoo biyya Faranjii jiran yoo ilaaltan barnoota gahaa lafarratti waan hin argatanii fi namni kenna dhaqee biyya Arabaa haa ta'u biyya Faranjiitti namaa ergama. Nuti dhaloota ammaa kana barnoota gahaa dhabne haa jennu warra nu duubatti hafe immoo barsiisuun warra nu duubatti hafe immoo jabeessuun dirqama kenna hundaa jechuudha. Kaleessa Taaddee Birruu fa'aa lammiin barate abdii biyyaati namni barate akka karameellaatti dhandhamama namni barate gaafii mirgaa gaafataa jedhan waaqoo guutuu fa'aa gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifnaa jedhan gabrummaan kunuu bar qawwee qofaan hin buqqa'u warra qawwee hidhate san warra baratetu warra beekumsa qabutu maaneej godha laal maal jedhani waraana leencaa ka hoolaan hogganamurra waraana hoolaa ka leencaan hogganamutu mo'aa jedhan kanaaf hoggansa gaarii, hoggansa wal dhaga'u, hoggansa wal jala yaa'u, hoggansa axxiyyaa alaamee dha'uu danda'u yoo qabaatte galma geetta. Uummata Tigraay irraa waan baay'ee barachuu ni danda'ama. Halkanii guyyaa na yaadaddaa qaallittii teenneeti jeneraalota warra Tigraay nama hedduu waliin hidhaa turre. Konoleela taraa wattaaddarii hanga jeneraalaatti halkan agasaa 8 ta'anii propoozaala bocaa bulanii kallattii lolaa ka'a warra ala jiru sanitti ergan. Namni kenna immoo qubaa waliin qabu. Kun kuwaasii taphataa, kun kitaaba dubbisaa, kun waanuma fedhe akkuma fedhe fataa'edha jechuudha. Garuu lola isaanitti baname ka uummanni miliyoona 100 miliyoona 5tti waraana bane injifachuu dadhabanis uf kabachiisaniiran. Namni kenna garuu har'a maal keessa jira boru maaltu dhufa namni kenna akkuma bishaan gabatee irraa akka eebbisa addunyaa jedhe san hadha faannoo ta'a bortii deeffiin ta'a iftaan biltsiginnaa ta'a dhima yaa'a jechuudha. Hallaanduma haroo irra maddii taate gaafa bishaan guutuu gachiifti gaafa bishaan taree ol kaati. Kanaaf namni kenna akka namaatti walitti dhufee waan gaarii tokko hojjetee akka sabaatti jawaachuudhaaf sabni kun barachuu qaba. Kaleessa carraa barachuu abboonni kenna dhaban dhuga. Har'a namni barnoota nama dogguun jiru. Yoo ofii kennaa barachuu dhabne malee ilmi dureessaa waan qabu yoo barate ilmi hiyyeessaa ammoo waan hiyyeessa ta'eef ilmi abbaa haadha qabu abbaa haati barsiifte ilmi haadha abbaan qabne immoo waan haadha abbaa dhabeef carraa barachuu dhabuu hin qabu ennee bara darbee
barattoota 301 barsiisaa turre. Bara kanas hanga humna keenyaatti barsiisuudhaaf deeggarsa karaa adda addaatiin walitti sassaabaarra. Bara afaan Oromoo kun bara reediyoo cabsa jedhanii Oromiyaa keessatti afaan Oromoo dubbachuu dhoorkanitti qabsaa'onni Oromoo warri akka Abubakar Muusaa afaan Oromootiin raadiyoo dabarsuuf Somaaliyaa dhaqan. Diinni keenya afaan Oromoo hanga lafarraa balleessuu daangaa darbee Somaaliyaatti dhaqee jara ajjeese. Abubakar Muusaatu du'e malee afaan Oromoo hin duune. Warri akka Hayilee Fidaa, warri akka Muhammad Rashaad Abdullee afaan Oromoo kana dhiigaan barreessanii nutti as dabarsanii nuti immoo jabaannee barannee barnoota san itti fufsiisu. Namni keenya hedduun yoo naannoo qotee bulaa naannoo baadiyyaa kana yoo deemtan barataan kutaa 1 haga 8 baratu yoo xiqqaate parsantiin 30 kutaa 8